Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan amajjii 11 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Paarlaamaan Somaaliyaa inni gadaanu har'a faayyaa'ii filateera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati. Meeshaa elektirooniksiin filannoof sagalee kennuun adeemsa filannoo Keeniyaaf sodaa uumee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaant Obaamaan haasaa nagaadhaa mo'innaa dhageessisan tokkummaan akka jiraatu dimokiraasiin bakka akka argatu waamicha dabarsan oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Kanneen mooraa xollaa'ee keessaa gadhiisaman haalli mooraa sanaa maal fakkaata? Namoodhaaf ibsaniiru gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne. Paarlaamaan Somaaliyaa inni gadaanu har'a faayyaa'ii irra deebi'ee filatee jira. Kunis aangawaa jalqabaa adeemsa filannoon filataman ta'uu isaati. Mohaammed Osmaan marsaa duraa sagalee 141 fi 259 injifatan. Kan isaan waliin wal dorgoman Abdusharaak Hidiig sagalee 97 argataniiru. Filannoon kun jalqaba hagayya 20 gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu miseensi paarlaamaa sagalee aanuu 275 filachuun duubatti waan harkifateef yoo naga'e. Kanas hawaasni addunyaa qeequudhaan hojiin seeraan alaa kan akka doorsisaaf mattaa yookaan gunaa fudhachuu jira jedhamee yeroo biraatti akka darbu ta'e. Namoonni siyaasaa kan Somaaliyaa falmii uumame furuuf hojjechaa yeroo jiran kanatti barcumni paarlaamaa kun guutuun turre. Paarlaamaan inni olaanu immoo miseensa 54 qabu faayyaa'ii isaa guyyootii dhufan kana keessatti filachuuf jira. Pireezidaant Hassan Sheikh Mahamud biyyattii marsaa lammataaf hoogganuuf fedhii qaban ta'uun ibsameera. Filannoo Keeniyaa keessatti barana gaggeeffamuuf jiru meeshaa teekinooloojiin gargaaramuuf jiran kufaatii kan isa mudanne ta'u Komishinni Filannoo beeksisee jira. Maamud Yesuuf Naayiroobii irraa akka gabaasetti shirri hojjetame paartiin biyya bulchuu injifachuu malaa akeekkachiisa jedhutu dhaga'amaa jira. Tujubee dhiyeessa. Keeniyaan baatii hagayya dhuftuu filannoo biyyoolessaa 6ffaa geggeessuuf qophaa'aa jirti. Muddamni siyaasaa hammaatee hookkarreennaa filannoo bara 2007 ka'e ammas irra deebi'a sodaa jedhullee uumee jira. Komishinni filannoo akka jedhetti garuu filannoon sun fedhii uummataa ka calaqqise ta'uu qaba. Komishinichi ammayyuu ennaa filannoo bara 2013 akkaataan adeemsa sagalee kennuutti qabeef meeshaan ittiin sagalee kennan filannoon geggeessamuuf sa'aatilee hangi tokko ennaaf hojjechuu dhabuusaa laalchisee komeen irratti dhiyaataa jira. Hoogganaan komishina filannoo Izraa Chiloobaa akka jedhanitti meeshaan sun utuu hin hojjetin hafuun yeroon waan hin dhaqqabneef jechaa jedhu. Transferring the voter register from the main database to here, it was chaotic. Foormiin uummataaf sagalee kennuu galmee dura turerraa as dabarsuun wal xaxaa ture. Kanaaf meeshaaleen sun ennaa filannoo waliigalaa isa dhumaatti itti fayyadamuun kan dadhabameef kanaafi filannoo walakkeessa marsaa ennaa geggeessametti garuu meeshaan kun sirriitti hojjete itti fayyadamnee jirra jedhan. Bulchaan dhimma teeknooloojii kan komishinichaa Meekaan Gabrieel akka jedhanitti meeshaan sun bara 2013 keessa hojjetaa ture uummatis itti fayyadameeraa jedhaniiru. Raayilaa Odingaa muummichi ministeeraa duraanii gama isaaniin deeggartoota isaaniif Naayiroobii keessatti haasaa dhageessisaniin paartiin isaanii filannoo waldha'e hin simatu jedhan. Mormitoonnis deeggartoonni isaanii heddumminaan ba'anii akka galmaa'an gaafataniiru. Galmeessuun uummata sagalee kennuu amajjii 12 hanga guraandhala 14tti geggeeffamuuf jira. Hoogganoonni biyyootii alaa deemsa filannoo biyya keenyaa keessa seenuu hin qaban jechuudhaan kan silaa aangoo dhiisuu qaban pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jameen akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantonni Afrikaa hedduun pireezidaanticha waliin kamisa borii wal arguuf saganteeffataniitu jirani kun dhaga'ame. Gaambiyaa waggootii 22f ka bulchan Yaayyaa Jamee kibxata kaleessa televezyiyoona mootummaa irratti akka ibsanitti filannoo muddee darbe gaggeeffameen erga injifatamanii booda aangoo gadhiisuu kan ilaaleen Gaambiyaan ofii isheetii murteessuu dandeessi jedhan.
ololaa fi odeeffannoo sirrii hin taane narratti gaggeeffama jedhan irrattis akeekkachiisa kennaniiru. Jameen kaadhimamaa mormituu Adam Borow muddee tokko ega injifatanii booda bayii filmaatichaa hin simadhu jedhan. Sababaan kennanis biyyootii alaa hedduutti dhimma keenya keessa seenee ka jedhu. Lammiiwwan Gaambiyaa walitti dhufanii furmaata akka barbaadan gaafachuun ni danda'ama jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf haaraa ka filataman Doonaald Tiraamp yeroo baatii 6 guutuuf jedhu keessatti yeroo duraatiif har'atu ta'uuf ibsa kennaniiru. Raashiyaan filannoo baatii 3 gaggeeffame keessatti akka Tiraamp injifatan gargaaran ka jedhu laalchiseen gaaffiin dhiyaateeraaf daldala dhuunfaa sadarkaa addunyaatti qabanii fi aangoo pireezidaantummaa Ameerikaa attamitti wal faana deemsisuu akka danda'anis gaafatamaniiru. Tiraamp tuuta oduutiif yeroo dhumaaf ibsa ka kennan adoolessa 27 yoo ta'u mormituu isaanii Hilarii Kiliintaniin jechaan dha'uun jalqaban. Pireezidaantonni Ameerikaa kanneen dhiheenya kana filatamanii guyyaa muraasa keessatti tuuta oduutiif ibsa kennu. Tiraamp garuu ega injifatanii booda dhaamsa tiwiitarii 1600 barreessan. Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf ka filataman Doonaald Tiraampiin aangoo ministeera haajaa alaa akka argataniif ka maqaa dhahaman Rex Tillerson akka jedhanitti Raashiyaan Ameerikaa irratti balaa fidaa jirtii jedhan. Kana malees sochii dhiyeenya kana gochaa jirtuun fedhii Ameerikaa ilaalcha keessa kan hin galchine mitis jedhaniiru. Raashiyaan tarkaanfii fudhatte mara kan akka Yukireenii weeraruu ishee san itti gaafatan fudhachuu qabdi akka jecha isaaniitti. Har'a koree birkii alaa kan seenataa duratti kana dubbatan. Seeratumtootaaf akka ibsanitti michoonni keenya kan neetoo waa'ee Raashiyaan haaraa seenuu hubachiise hubannaa argachuu qabu. Tiraamp immoo gama isaaniitiin lafa hoogganummaan Ameerikaa hin jirretti Raashiyaan deebitee neetoo seenuu kan ilaaleen Tiraamp Raashiyaa waliin hariiroo walitti dhufeenya qabaachuu qabna jedhu. Karoora Raashiyaa qabdu kan ilaaleen marii ifaaf banaa ta'e gaggeessuun barbaachisaa ta'u kunis Ameerikaan karoora ishee irratti akka fuulleeffattu godhaa yaada jedhu qabu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaan Waayit Haawusiin dhiisanii akkuma lammiiwwan kaanitti jiraachuutuun jalqabin guyyaan 10 hafee ennaa jiru kanatti haasaa nagaadhaan guutuu biyyaa dhageessisanii jiru. Pireezidantichi haasaa isaanii kaleessa galgalaatiin milkaa'ina bulchiinsi isaanii waggoota 8 darba galmeessise ibsan. Wayita kanas addaddummaan uumameef falmiin siyaasaa dimookiraasii Ameerikaa balaaf saaxiluu malaa sodaa jedhullee qabaachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasaa Riichaard Giriin soraa dhiyeessa. Gaaf ganna 8 duratti hojjetanitti kennanii godini keessaa filatamee fi siyaasaan keessaa guddachaa dhufe uummata Shikaagootii fi addunyaa miliyoon hedduu televizyiiniin daawwatu duratti ba'ee abdii labse, jijjiiram dubbate, wal dandeettii dubbate, tokkummaa faarse. Gurraachi hin jennu, adii hin jennu, daalachi hin jennu, paartii tanaaf paartii suun hin jennu, dhiiraaf dhala hin jennu, akka Ameerikaatti nuun cufti nama tokko jechuu Ameerikaa faarse tana ganna 12 duratti dubbate. A black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Yoo kalee galgala bar pireezidaantummaa fi fixachuu fi uummata Ameerikaa duratti baay'eetiin naga dhaamate waan bar keessatti hojjate keessatti uummataa baay'e waan keessi dabre rakkoo bulchiinsi isaa keessi dabree fi amma biyyittii eessa akka jirtu eessatti deemuu akka dandeettu maqaa dhahaa warri waliin hojjate maatii fi faarsaa imimmaan itti fachaa dubbate. Kalee galgalallee lafum siyaasaan keessaa guddachaa dhufe uummata Shikaagoo duratti baay'ee galma walga'ii nami guutee xuxxub duratti baay'eetiin dubbate. Kunini qaayiteenna qaayeetti deebine galata argadhaa jedhu pireezidaanti Obaamaan. Ameerikaan akka jecha pireezidaanti Obaamaatti haga gaafinni pireezidaantummaa fudhatee caala jabduu fi wayyaa qabdi. If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. Akkana jedhe pireezidaanti Obaamaan yoo ganni 8 duratti jireenya Ameerikaa ka hammaate jireenyi isa qajeelchinee fi achi baafnaa jedhe warshaa makiinaa kaayisii deebifnee miilga dhaabnee jabeessinaa isaniin jedhe waan hedduu isanitti hime waan hedduu dubbannellee yoo angaafas uummata Kuubaa waliin seenaa haaraa qabaannaa isaniin jedhe
warshaa nukleer Iraan adoo qawwee tokkolleen dhukaafne cufsiifnaa saniin jedhe itti gaafatamaa guddaa alqaayidaa jala bin laadin jalan deebinuu yoo saniin jedhe yoo gaafas namni akka fedhe wal fuudhuun mirgisaati ka jaalat fuudhuun mirgasan isaniin jedhe namni Ameerikaa wabii fayyaa isaa mootummaan kenneef namni miliyoon 20 in argataa yoo isaniin jedhe karoori kun diqqoo ol bahee yookaan ammoo hagdabre jechuufa dandeettanii jedhe pirezidaanti Obaamaan. Waan demokiraasii Ameerikaa irratti ammoo akka namni Ameerikaa waan irratti waliigaluu danda'u qabaatu gaafate pirezidaanti Obaamaan demokiraasiin ammoo waan nami cufti walqixxe irratti waliigaluu danda'uu miti akkasillee eeguu hin qabanii jedhe pirezidaanti Obaamaan waan demokiraasii Ameerikaa gama mal jireenyaatiif gama akka irratti walqixxummaa laaluulleen ammatti balaa keessa jirtii jedhe. If every economic issue is framed as a struggle between Kana jedhe pirezidaanti Obaamaan yoo rakkoon mal jireenya Ameerikaa nam faranjii ka jireenya jidduu galeessi qofaaf taate nama ammoo hojii laaftuu yookaan ammoo nama gurraacha ka jireenyi isaa jidduu galeessi keessa jiru qofaatti gad bu'aa jenne taate gargar baasanii namni agii tokko gaaddis keessa jiraa jedhe kanaafuyyuu akkas ta'uu manna qabeenyi biitana cuftii nam cufaa walqixxee ta'uu malee jedhe pirezidaanti Obaamaan. Taatullee akka pirezidaanti Obaamaatti Ameerikaan gaafa inni pirezidaantummaa fudhate caala ammaantaan wayyaa qabdi namni Ameerikaalleen wal qabate demokiraasii isaan jabeessuu male pirezidaanti Obaamaan ammallee waan jabduu uummata Ameerikaa dhaabate waan hin tolchine jenn hin tolchinaa jedhe. I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists. Akkana jedhe pirezidaanti Obaamaan nama Ameerikaa ammoo dhugaa abbootii Ameerikaan yayyaban galmee isaanii keessatti barreessan dhugaa garbootaa fi warri akka garbummaan haftu qarqaaraa baay'ee gungume dhugaa baqattootaa fi warri dhugaa barbaadu sirbaan dubbate jabeenni loltootii teenne dirree waraana irratti agarsiisan gubbaa ji'aa ba'aniitiin agarsiisan alaabaa keenya achi keessatti dhaaban dhugaa suni in argina dhugaa sun barreessina waan jenne tolchine jedhe. Richard Green, VOA News, Washington. Mootummaan Itiyoophiyaa torban lama dura jechuun gaafa muddee 21 kanneen hiriira mormii naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti geggeessametti hirmaatan jechuun qabee mooraalee xollaayeef birshalaqoo keessatti hidhee ture 5,000 gallakkisuu beeksisee ture. Namoonni kun leenjii haaromsamaa fudhatanii gallakkisaman jedha mootummaan. Jarreen gallakkisaman keessaa kanneen mooraa xollaay keessaa haala itti qabamaniif haala mooraa sana keessaa akkamitti ibsan namootu dhiyeenya kanneen qe'ee ofiitti deebi'an keessaa namoota haasofsiise kutaa duraa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama har'a kutaa lammataa itti fufa gaaffiif deebii nama saduraa waliin geggeesse bakka jimaatatti dhaabnerraa itti fufa namootuma of eeggannoon jalqabaa hin jiru kana wanti nu badheechaadha. Dhiyeenya yeroo gallakkifamuudhaaf qophooftan yeroo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny bakka isin gallakkifamtanitti argaman sana dogoggora keessan amantanii fudhattaniittu kanaaf kana keessan deebi'u jedhanii dubbatanii turan. Dhugumatti afurri sun mooraa sana keessaa ni mul'ata ture afurri gaabbii. Inni kun namooti muraasni ba'anii fuulduratti wanta jedhanidha malee namoota keessa lixee akka nu badheetti amma kanan godhee kanan balleesse namoota jedhanii agarre ofii kooti. Walumaa galamma gaafa walirraa hubannuu akkasitti naqabanii utuun karaa deemu inni kaan hojii oolmaa yookaas qansiraa hojjechuu dhufeetaan qabame jedha. Kana jedhee wanti namni kanan godhe jedhee akkuma icciitiitti illee namni nutti dubbate hin jiru. Namoota muraasa uummata fuulduratti ba'anii kan balleessineerraa jedhanii yaada kenneerraa kan hafe hafuurri akkasii namoota keessa hin jiru. Namoota sin beektan warra waliin deemtan keessaa ka gara fuulduraatti ba'ee ani badii hojjedheera balleesseera naaf dhiisaa jedhee dubbate jira. Warraan beeku keessaa namoota akkasii hin jiran. Suuraan isaanii televiziyoonaan kan mul'ate namoonni jiru. Kanaan dura hin beekne amma barreerraa waan adda addaa akka jedhan jiru. Namoota kana keessaa namoota beektu qabdaa? Namoota iddoo birooti waan ta'eef namoota qaamaanii wajjin ture miliqaa iddoo biroodha. Isaanis immoo yaaduma waliigalaa tilmaamumaan akka waan yaada namootaa ta'etti ibsanirraa kan hafe qabatamaan kanan godhe balleessaa akkasiin balleesse jedhanii ofii isaaniitii kan dhuunfaa isaanii wanti isaan dubbatan hin jiru anis hin dhageenye jechuudha. Walumaa galatti ammam jijjiirraa fiduu danda'a jettee yaadda leenjiin kennamu kun?
Kanarraa kan fiduu danda'u namni utuu qabatamaan balleesse waan balleesse sanarraa yoo deebi'eetu jijjiirraan dhufa jedhama. Amma namooti akkasumatti shakkiidhaan yookaas immoo yakka sobaatiin naqanii namni silumaa nagaa waan irraa jijjiiramu qabu. Maalirraa akka inni jijjiiramu namaan galu. Jijjiirraan kan dhufuu danda'u yoo akka dubbatamutti mirgi dimookiraasii hojiirra oole. Mirgi dhala namaa yoo hojiirra ooledha malee akkasumatti nama qabanii hidhuudhaan wanti jijjiiramu waan jiru natti fakkaatu. Balleessaan garuma qaamolee namoota akkasumatti waan balleessanii hidhanii hamma jirutti akkasumatti nama hidhuu qofaan wanti jijjiiraan tokko dhufu natti fakkaatu. Dhaggeeffatoota keenyaa dargaggoon mooraa xollaay keessaa dhiyeenya gallakkisamee gara qeessaa shawaa lixaa keessaatti deebi'uusaa nutti immoo sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka reediyoon hin himamne nu gaafatee jira. Haala itti duraan qabame akkanatti nuuf ibse. Galgala ijoollee waliin tuu karaarra deemnu humni waraanaa akka paatarooliitti adeemtu jirti murteeffamtuudha. Nama fuutee mabadde karaarra nu fuutee mabaddee afaan Oromoon beekanii Amaariffaan beekanii waasaanaa isaan hin beeknu kaampii waraanaa Meejar Jeneraal Ayyaloom Araa jedhamu keessa nu kaa'anii achi immoo eegga torban tokko nu garafanii booda makiinaa paablikii halkan fidanii dhaabanii ittiin nu fuudhanii deeman. Mooraa Jeneraal Ayyaloom Araa jette kun eessa mooraan kun kan inni jiru? Hoolataa jira. Gara torban lamaa turre ifa agarru guyyaa manuma keessatti nu hidhuu achumaan nu reebanii ispoortii duwwaaf kan nu baasu qanii masaallee waliin beennu garuu gara guyyaa 12-13 ta'a. Utuu eessa buutee keenya maatiin hin beekinidha kan isaan nu fuudhanii deemanii. Ammam taatu kanneen hoolataa mooraa Jeneraal Ayyaloom Araa sana keessa turtan? Namni hedduudha garuu makiinaan sun kabaatu nama 60 jedha wambarri isaa. Garuu gara nama 120 ka makiinaa sanaan ba'ee kaampii san keessa ka ture gara nama 2,000 hin caala jedhee yaada. Lafa waraanni itti shaakalu waan ta'eef namni dhufee sin gaafatu. Achi keessatti reebichatu nurratti geggeeffamaa ture nu qorataa turanidha kanatti jette. Maal sin qoratan eenyu kan reebicha sin irratti geggeessu? Reebicha kan nurratti geggeessu waraanuma. ቆረና ሆማሚት በማንነታችን አንደራደርም በማንነታችን ስትመጡብን አንሰማቸውም ከኑ መጀዱ ከነዛን አፋን አማራ ንታሳኒ ስሪ መስንገሽና ምናምን ጀዱ ቆረኖ ገረብራው ሶንታኔ ኡመተ ከካስተኒ ኡመተ ከሰቡተኒ ካተኒ ኦሎለ ደጌሰኒ ካተኒ ምርገ ማሊ ቀብዱ ማል ምርገ ጋፈቱ ጀደኒ ተቆም ፍሪደሚ ጀተን ከነ ፍሪደሚ ኤሰት ቤቱሲኒ ሲስምን የአፍሪካን ፍሪደሚ ኤሳቤ ካጀዳ ለክ ኑ ቀራራ ኑ ቀበተኒ ዮጋጀኔን namni nu dhaga'u hin jiru lafarra nu butuu baay'ee dhala namaarra waan hin ga'inidha kan isaan nurraan ga'aa turan miilla hidhanii qilleensumarra nama 3 wal duukaa hidhu lafa ankaatteessa irra keessaan immoo samiitti ol hin baane gidduutti harki kee lachuu hidhameera miilla harkarra qaama lafa fedhan kan isaan sireeban achi bosanii ibsanii sirra deemu lafa duwwaarra sirra dhaabbatanii ispoortii sirratti hojjetan achi immoo sakaasan immoo gaafa dhanni keenya horbobba'u san immoo bishaan biilan lafan fidanii mataatti kan nu naqan dararaa dhala namaarra hin geenyedha kan isaan nurraan ga'aa turan iyya wawwaattuudha bakka halkan. Innaa mooraa waraanaa keessaa sin baasan meeqa taatu idduma tokko sin geessanii fuudhanii? Eeyyeen nama gar 120 taana garuu nu warra hiriyaa turre san gargar nu hiikan achi gaafa geenyu immoo gabaatti hidhannee baane Oromiyaa xiqqoo argine achi deemne jaarsi waggaa 80-90 ijoollee waggaa 15 marti ni jiru bakka isteejii barbaadde irratti nama hin argatta ka Oromoo ta'e duwwaa achi Wallagga Dambidolloo Harargee irraa Arsii irraa lafni dhabame hin jiru Oromiyaa mararraa achitti wal arginan. Achumatti giruuppii qabna nuti nuun warra dargaggoota asii nu fuudhan deeman kan iddoo biraatti kan isaan naqanii nu hidhanii achumaan dararaan keenya itti fufeeran keenya. Achuma mooraa xollaa keessatti dararaan itti fufeedha kanatti jettu? Eeyyee caammaa as gannee deemne kophee miilla keenyaa asitti nurraa fudhatanii sasirimayyuu miilla duwwaa jirraa barahaadha ino'aa baraa sana ashawwaarra nu deemsisanii. Ispoortii jedhanii yoo dura baateen reebamta yoo duuba deemtee reebamta achi samii aduudha ashawwaan miilla si waraana hin gubaa gaafa achi dhuftee kaampiitti ol deebitu immoo nama 100 oliin immoo kilaasii tokko keessa teessaa dararaan isaa baay'ee cimaas ture inni kan keenya itti fufe kan warra kaanii hin beeku malee nyaatni hin jiru dhaabbata akkamii kennu bishaanni hin jiru daabboon sun ilkaanii miti dhagaan bukuttee waa hin cabne kadhalli namaa hin nyaannedha kan isaan nuuf kennanii. Eega xolaa'ee deemtanii qorannaan sin irratti geggeessamu kan akkamiiti maal sin qoratu maal sin gaafatu?
eenyummaa keenyaan nutti dhuftanii isin hin dhageenyu. Isin miti Afrikaa matu mirga hin qabu. Firiidamii eessaa beektu isiniin qaxaqqabneetu isin bushinaa. Kana ta'uu baannaan immoo mataa keessan gadi baasnee xiyyitiin diinna. Eenyu kan gaafatu hin jiru. Kanaafuu zim jedhii jiraadhu. Yoo barumsa baratta taate yoo baratte sirraa bareeda. Eenyummaa keenyaan nutti dhuftan waa ta'eef amma isin nu gubdan isin gumnaa. Hamma nagaa nu dhabsiistan nagaa isin dhabsiifnaa. Nu amma akkasitti garaa jabaannaa jedhaniiti. Achitti illee hundaa'uun du'a kafeete kottennaan ijoolleen namni lama du'eera amma asitti iyyuu ammas immoo na ajjeesi jedhanii gadi ba'anii waliin ba'anii as hin deebine inuma ajjeesan ta'uu mala. Mooraa xolaa'e sana keessatti leenjiin akka kennamaa turedha ka mootummaan dubbate. Yeroo namoonni 4,800 ol ta'an keessuma Oromiyaa keessaa kanneen 4,000 ta'an yeroo hiikamanitti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleenyillee ittiin deebi'amu jettanii jirtu. Akka dogoggora kanatti hin deebine dubbattanii jirtu. Mootummaanis waan dogoggoreen sirreeffataa si waliin dubbata jechuudhaan haasawa godhanii turan. Leenjiin achitti geggeeffamaa ture leenjii akkamiiti? Karatiin tokko maal jedhe beektaa? Inni arge hooteetti jennaan inni nagarre hinoone jedhee jedha. Kutaa gara biraaf haa kennan malee nu leenjii nagarre. Namni reebamaa eessatti leenji'a? Nama honuun hin jenne namni ka leenjifamu. Isaanoo akka horiitti kan isaan nu reebaa turanii. Ganama reebamaa, galgala reebamaa, karaarra ispoortii jedhanii yoo dhagaarra nu adeemsisu. Achi aduun gasitti gubaa. Hagabuun jira, beelli jira, eessaan nu barsiisu maal isa jedhudha kan nu baranne. Gama kanaan kutaa garbiraa yoo leenjisan hin beeku malee leenjisa jedhamu kan hin agarre. Ati warra 4,000 Oromiyaa keessaa gallakkifaman bakka muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny dhufanii dubbatanitti warra hiikaman keessa turte? Nu makiinaa waraanaa olaarisan tokkotu achi halkanuma kaabaa jedhanii ashaaraa keenya nurraa fudhatan jalqaba. Ashaaraan keessan geeraa, iji keessan, harki keessan ashaaraa waan ka'eef kan lammata hin eeggatu way fannifamatanii du'uu lafa jirtanitti immoo iyyitiidhaan rukutamuudhaa malee wanti biraatiif barbaannu kan jedhuudhaan nu baasan nama 110 taane jedhee yaada. Guyyaa namoonni 4,000 ol gallakkifaman sana dura moo sanaa booda ka gallakkifamtan? Achi keessa humna jirrutti infoormeeshinii gara biraa hin beeknu. Namaa waliin kan wal agarru gaafa ispoortii hojjennu gaafa gannu baasan wal agarra fagoo irratti jaarsolii sanis fagoo irratti agarra. Warri kaan garuu meedaa keessa akka oolanidha. 4,000 gadhiisanii achi gaaffii sana gidduun na fakkaata kan nu gadhiifamne. Yeroo nu gallu uummanni siqamee achi gale jira wanta ta'eef jechuudha. Warra 4,000 sanas sin dura gallakkifame jechuudha? Eeyyee. Yeroo gallakkifamtan akkasumatti mooraarraa gad sin lakkisan moo konkolaataadhaan fuudhanii qeeqessanitti sin deebisan moo akkamitti? Dhufanii Finfinneetti nu gatan. Halkan waan baaneef achi Finfinneen nu fidanii Finfinneematti makiinaarraa gad nu haasa'anii naannefatanii deeman. Achi booda akkam taatan? Maaliin deemtan? Silkii keenya nurraa fudhataniiru, kophee nurraa fuudhaniiru, birrii kiisii keenya keessa ture hunda ishee fudhatanii jiru. Laftan nu gaafdhamne gurbaan takka miillaan fira qaba ture gara Goorgisii jedhan sanaa achitti dhaqee fira isaa sanirraa hanga nuyi teenyutti fira isaa sanirraa 400 na fakkaata nu fidee nu hire. Warra nu beekuuf hire warri kaan immoo achuma keessa babbattanamanii badanii lammee waan deebi'anii nu qaban itti fakkaate inni kaan hin dhokatee isaan hin deddeemne walirraa wal gargar yaa'an. Mootummaan kan inni jedhu namoonni leenjifamanii seeras baranii mirga isaaniis baranii deebi'anii jiru. Kanneen 12,000 ta'an immoo deebi'anii leenjiitti galanii leenjii fudhatu ka jedhu dubbatamee ture koomaandi poostiirraa. Akka ilaaltu kanatti leenjiin kun ammam qalbii namootaa jijjiiree hubannaa namootaaf kennee mootummaaf kanneen hidhaman gidduutti walitti dhufeenya yookaan wal hubannaa uumeera jettee yaadda? Namni koo hin maraanne baru uummanni Oromoo firiisaa mana isaatti dhufanii reebanii mana isaatti dhufanii buqqayii qeeqeerraa kayii jedhanii qe'ee namaamni kan inni barbaade mirga mataa isaatii ana waaqatu na uume lafa kana irratti jiraachuun qaba jedheeti kan inni gaafate malee hanna irratti hin bobbaane saamicha irratti waan bobba'e miti kun waan reeleeshinii uumu osoo hin taane uummata Oromoof ilaalcha isaan qaban vaalii akka isaan itti laanne hubannee galle malee
sammuu isaatu jijjiirame wanti jedhamu an jira jedhee yaadu. Abbaa irree ta'uu isaanii dur fagootti dhageenya turre amma immoo harka isaanii keessa gallee agarre. Dhaggeeffatoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan namoota mooraa xollaa keessaa deebi'an lameen ibsa isaaniif guddaa galatoomsachaa kanarraa kanumaan hin xumura nagaatti ani namoo daandii. Sagantaa keenya irraa xumuruu dura mataa oduu irra deebiin dhageessa paarlaamaan Somaaliyaa inni gad aanu har'a afaan yaa'ii irra deebi'ee filatee jira. Kunis aangawaa jalqabaa deemsa filannoon filataman ta'uu isaaniiti. Filannoo Keeniyaa keessatti barana gaggeeffamuu jiruuf teeknooloojiin gargaaramuuf kufaatiin isa mudatu jechuun komishinni filannoo beeksisee jira. Shirri hojjetamee paartiin biyya bulchuu injifachuu malaa akeekkachiisa jedhu immoo gama kaantu kennaa jira. Hoogganoonni biyyooti alaa deemsa filannoo biyya keenyaa gidduu seenuu hin qaban jechuudhaan kan silaa aangoo gadhiisuun irra ture pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jameen akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantonni Afrikaa hedduun pireezidaanticha waliin kamisa borii wal arguuf saganteeffataniitu jirani oduun kun dhaga'ame. Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf haaraa ka filataman Doonaald Tiraamp yeroo baatii 6 guutuuf jedhu keessatti yeroo duraatiif har'a tuuta oduuf ibsa kennaniiru gaazexeessota wajjin yeroo hamaa qabaatan. Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf kan filataman Doonaald Tiraampiin aangoo ministeera haajaa alaa kan ta'aniif maqaa dhaaman Reeks Tilleer akka jedhanitti Raashiyaan Ameerikaa irratti balaa fiduuf jirtii jedhu oduun keenya kanuun. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,700 irratti meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 9,485 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.